qaamaan bira dhaqaniitu information dhaasaa arganii yookiis immoo qaamatti arganii akka isheen hin qaraxxafamne garuu gichitiin mana keessa ture sana booddeedha tokko daa'imni kun daa'imaaf jalaa qabdi. Lammata immoo ofii isheetillee jechuudha. Yeroo jalqabaatti maal akka itti isheen miidiyaa irratti seenaa ishee odeeffamatti mucaa baay'ee rakkina hamaa dabarsiteedha jechuudha. Mana keetti maleen wal'aaname jabaa abjuun koo raawwatee milkiin koo siin tolee dhahaan darbatames nan kaasne mogolee. Yoyyaa shamarka fuunee hordoftoonni Saaroon Entertainmentii nageenya koo kan jaalalaa fi kabajaa isiniif baay'atu jechaan obboleettiin keessan nagaa guutuun qaba. Inni madda nagaa keenya ta'e gaagalanni guddaan isaaf haa ta'u. Dhimmoota gurguddaa lama andirratti dubbachuu dhufe keessaa inni jalqabaa dhimma obboleettiin keenya Beerut keessatti ajjeefamuudha. Innis akkamitti ajjeefamtee maaliif ajjeefamtee waan jedhudha. Namoonni karaa galatti garaagaraatiin kaan qaraxxafee peestaalitti naqee kaan immoo inciree kaan immoo hin falaxee wantoota jedhamatu jira wal information hedduutu ba'aa jira jechuudha. Haa ta'u malee egaa obboleettiin keenya lubbushee fi boqonnaa haa kennu jechuun jaaladha. Maaliif ree isheen amma lubbuudhaan darbiteetti waan ta'eef jechuudha. Nama arrabni isaa deebisti naasonni tokko irratti immoo waan biraa jechuun waan biraa dubbachuunis hin barbaachisu. Egaa obboleettiin keenya kun maalis ta'u maaliyyuu taanaan lubbuun ishee darbeetii jira jechuudha. Kan lubbuu ishee balleessis immoo Suudaaniidha jechuudha yookiin immoo lammummaa Suudaanii nama qabudha. Ishees walumaan jiraata kan turanidha. Namoonni kaanii qaraxxafeetu peestaalitti naqee waan jedhamu jira. Wanti suni guutummaa guutuutti soba jechuudha. Namoonni qaamaan bira dhaqaniitu information dhaasaa arganii yookiis immoo qaamatti arganii akka isheen hin qaraxxafamne garuu gichitiin mana keessa ture sana booddeedha. Erga isheen kufte booddeedha kan inni maabiraatii jechuudha. Fawaachuudha isaanidha kan inni hudhee ajjeese malee wanta ciree maal jedhamu sana miti jechuudha. Gara jabummaa isa sanuma keessatti immoo erga isheen lubbuudhaan darbite booddee immoo peestaalii keessa godhee gara qoshaashatti darbuun isaayyuu gara jabummaa akkamii akka ta'e hin mul'isa jechuudha. Maaliif afaan Arabaatiin illee beeksisni ba'ee maxxanfamee jira jechuudha. Akkamitti akka isheen ajjeefamte jechuudha malee innillee amaneera waan ta'eef namni sun illee to'annoo seeraa jala ooleeti jira. Kanaafuu wantoonni qaraxxafamte maal jechuudha jedhanii sun guutummaatti soba jechuudha. Namoonni dubbisuu barbaadan akkasumas immoo informationiin miidiyaan biyya kanaa kan inni barreeffamaan illee baaseetu jira jechuudha. Isarraallee guutummaatti argachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf akkamitti akka isheen duute kan ibsu achirra qabatamaa sirriittidha hordofamaa jirallee waan ta'eef jechuudha. Namni sun illee amaneeti jira. Egaa obboleewwan keenya biyyoota garaagaraa keessa kan jirtaniif jalqaba kan nuti biyya baanee fi dhimma maalidha dhimma hojjennee of jijjiiruu maatii keenya jijjiiruu jireenya keenya borii dhala keenya borii kaayyoo keenya borii gaa'ela keenya boriiti malee dhimma waan biraa miti jechuudha. Kanaaf akka hin taanetti iddoon taanetti of qoshusheessuu iddoon taanetti salphachuu iddoon taanetti kufuun guyyaa tokko nama salphisa guyyaa tokko nama qaanessa jechuudha. Namoonni rileeshinii akka obboleettii keenya kanaa qabaatan jechuudha. Baay'een keessan otoo har'a qabdanii miila keessaa fudhattanii baay'ee barbaachisaa fi filatamaadha jechuudha. Maaliif ree boriftaan isumatti miidhama boriftaan maatii keessatti miidhama boriftaan lammii keessatti miidhama jechuudha. Maaliif ree obboleettiin keenya kun daa'ima qabaachuu dandeessi riyyaa qabaachuu dandeessi maatii qabaachuu dandeessi yookiin immoo qabaanii ta'uu danda'a asti garuu waan biraati jechuudha. Maaliif guyyaa tokko salphinni jira waan ta'eef of eeggachuun gaariidha. Namatti kan nama wajjin jiraatan illee adda baafachuun barbaachisaadha jechuun barbaada. Isheedhaaf boqonnaa gaarii kennu warroonni kan immoo barumsa kanarraa fudhattanii osoo miila keessan keessa sassaabbattanii waan manaa baatanii fi kaayyoo jalqaba manaa baatan sanaa fi otoo xiyyeeffattanii fiigdanii baay'ee bu'a qabeessaa fi filatamaadha jechuun barbaada. Informationii yookiis immoo odeeffannoon kiyya inni lammataa immoo maalidha jechuudhaaf kan isin eegaa jirtan jechuudha. Dhimma obboleettiin keenya wantiyyaa waggaa 13ttidha kan isheen lakkoofte 14tti kan isheen deesse amma waggaa 16 jechuudha. Lamaan darbee miidiyaa kana deemaa ture jechuudha. Mucayyoon kun gargaarsanii ofiishee daa'ima waan ta'eef daa'imatu daa'ima godhate jechuudha. Amma garuu informationiin kaanni umurii ishee 21 sobdee himatte jedhu akkasittuu namni hin beekama jechuudha. Maaliif ree mucaan daa'ima akka taate hin beekama kun kana jechuun karaa biraatiin kallattiitti haamilee ishee cabsanii jechuudha. Dabalatee immoo waggaa 16tti of danda'uu dandeessi maalidha jechuu dandeessu jechuudha. Biyya namaatti jechuudha biyya faranjiitti waggaa 7-8 ati of hin danda'annaanu si dhiisu jechuudha. Bilisummaa siif kennu. Biyya keenya keessatti garuu bultii keenyatu si hoogganaa, karoora keenyatu si hoogganaa, jireenya keenyatu si hoogganaa waan jedhamu. Kun garuu dogoggora guddaa fi wallaalummaa fi doofummaa keenya kan mul'isu keessaa isa
tokko jechuudha. Mucaan kun daa'ima miti bakka of danda'een jiraadhaa itti haa jiraattu. Waggaa 16tti waggaa lakkaa'u miti sammuudha waan nama murteessaa jiru. Waggaa 40 ta'ee kan jireenya isaa gaggeeffachuu hin dandeenye jira. Waggaa 30 ta'ee kaayyoo maxalateef karooruma uyyuu baafachuu kan hin beekne jira. Kun waggaa 16tti miti karoora hedduu qabaachuu dandeessi, alaamaa hedduu qabaachuu dandeessi. Haa jiraattu. Otoo ammoo namni kun lubbuun darbite immoo isinuma warra irratti duule, isinuma warra irratti jecha darbatu kanatu ashaangulitiin biyya balleesse boo'ichaanii kan biyya balleessu isini jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee dhimmi nama tokko hin laallatu nama biraa jechuudha. Dhimmi koo isiniin laallachuun qabu dhimmi keessan ana hin laallatu jechuudha. Kanaafuu dhimma namaa isin hin galchine yookiin immoo karoo namaa keessa galtanii borcuun sirrii miti. Daa'ima kanatti immoo yookiin immoo mucaa kanatti immoo haamilee horuu jajjabeessuu akkasumallee karaa itti agarsiisuudha. Kanaaf lakkii qabaa keenya keessaa ba'uu hin qabdu jechuun alaamaan biraa fi ajandaan biraa dugda duuba akka jiru guutummaa guututti eenyuufiyyuu ifaadha jechuudha. Warrumti EBS illee jechuudha yaada kana kaasanii isaanumtu aches fiduun isaaniiyyuu mataan isaa mormii irratti kaasuun iyyuu ajandaan biraan akka duuba jiru beekamaadha jechuudha. Kun immoo dogoggora guddaadha. Sababiin isaa mucaan of hin danda'atte mitire bakka of danda'uu dandeessi. Yaadni ishee keessa dhufee jiraachuu danda'a. Karoora qabaachuu dandeessi. Mul'ata qabaachuu dandeessi. Kanaafuu isaarratti immoo jabeessuu yookiin wanta isheen karoora isheen qabdu irratti haamilee fi jilba ta'uu fi mul'ata isheen qabdu irratti jajjabeessuurraa kan hafe lakka akkas ta'uu qaba jechuun dogoggora jechuudha. Tokko daa'imni kun daa'ima of jalaa qabdi. Lammata immoo ofii isheetillee jechuudha. Yeroo jalqabaatti maal akka itti isheen miidiyaa irratti seenaa ishee odeeffametti mucaa baay'ee rakkina hamaa dabarsiteedha jechuudha. Har'a garuu rakkoo hamtuu keessa jirti jechuudha. Akkanatti duuluun rakkoo biraa keetti kuffisuudhaaf saaxiluudha jechuudha. Dabalatee immoo namoonni fedhii keetiin malee ammallee kaleessallee ta'an daffaramtee miti jettan jirti jechuudha. Ofuma keessan hanga namarratti kanadha jettanii murteessitanii jechuudha. Waan ani godhe anumaa fi akkaataa itti godhe anumatu beeka jechuudha. Waan isin gootan illee jechuudha. Mucaan kun daffaramtees haa ta'u fedhiidhaan as ta'u ishumaaf isheetu beeka waan ta'eef waan ijji keessan argine ariifatanii dubbachuun sirrii miti jechuudha. Achuma irratti dabalatee immoo jechuudha namni daa'imni kun jechuudha ishi gargaaramtee miti. Bii nama si gargaaree jennaa guyyaa akkasii kana si godheera hin jedhu. Guyyaa akkasii kana si godheera hin jedhu. Deebi'ee waan si godhe sanaanii si waqqasu yookiin immoo deddeebi'ee si tuttuqu mudannoo sana sitti hin kaasu jechuudha. Biyyi keenya garuu biddeensi kennee guyyaa akkasiin biddeensi kennee jedha. Biddeen sa'aati 24 boolee gara shintibeetii deemu yookiin immoo gara ajaabadu jechuudha. Otoomati anaaf laanne iyyuu fi isaa urraqee kan badu isan si kenne siin jedha biyyi keenya jechuudha. Dhalataan biyya keenyas jechuudha. Kun garuu dogoggora guddaa fi wallaalummaadha. Gaafa namaaf waa kennitan immoo eenyuu taanaan jechuudhamti akka nama rabbisaaf yookiin uumaasaaf yookiin waaqayyoof liqeessatti of ilaalaa of lakkaa'a malee ani guyyaa akkasii kana godheera sana godheera jechuudha of jala kaa'atanii guyyaa biraa immoo nama biraa sana haamilee itti cabsachuun dogoggora jechuudha. Kana jechuun nama gammachiisanii ka'anii ulee ittiin ittiin deebisanii rukutanii boosisan immoo of bukkee kaa'achuu jechuudha. Kun immoo dogoggora. Kanaafuu obboleettii keenya kanarraa bu'aa jiraattu jireenya mataa ishee hagaggeeffattu akka isheetti toletti akka isheetti gammachiisetti yoo deemte waan isin galtu hin qabu waan ana galtu hin qabu jechuudha. Yaadni koo kana fakkaata waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa yaadaa fi komii yoo qabaattan immoo naaf dhiyeessuu hin dagatina. Ani obboleettii keessan Saaroon Entertainment irraa.